nuti sodaadhee ragaafan jedhuun cuuftee bilbila arma sanatti cufte silkii. Namatti arguu hin danda'u, birrii waammachuu hin danda'u, yoo rakkate fira waamuu hin danda'u. Natti cuftee waan hundi. Natti qollofte. Kana kan isheen gochuu dandeessu kan biraa maaltu jira? Kana keessatti bakka aluma sana namni ormi biraa kan na bira jiru ana sana silkii naa mijeessanii aluma sana siin kaardii naa baasanii waan hundi naa mijeessanii bakka ani እንደገና አካውንቲ ብራ ክሬት ጎዴ horii dabarfadhee bakka xinnoo ishee sammuu koo fafakkeeffadheen sammuu koo sirreeffadhee waanan bibbisan shoppingii koo maal koo waan godhadheen biyya kootti galee dhufe. Dhugaa baga rabbi nagaan si deebisa dhugaa rabbi osoo nama laafaa argattee barsi laayira teette jechuudha bar mana keessattuu hiniiti. Maal taate darajummaa akkanaan ilmoon dhiiraa mana keessa haati manaa kee ganama hojiidhatti mana keessa ooltee galgala sa'aatii lamatti ala isheen galtu cufaa bantee galchitee torban tokkoof walakkaa haa ta'u ishee rakkoo iyyuu hin qabu. Kana keessatti mootu kabajni shiraatee maal qaba? Kana keessatti mootu wal intini jechuu dhabaanne maal qaba? Dhaggeeffachuun otoo jiraate dhaggeeffachuun jiraate maal qaba? An jireenya akkanaa mana miidhagaa mana gaarii keessa nama jiraatee bare torban tokkoof guyyaa meeqa mana keessa taa'ee buna dambisee eeguu jalqabe. Dalagaa deemaa kai jettu. Dalagaa deemuu fi kai ciree qopheessifaa jettee si ajajjee beekti mana keessa. Isan jettu. Inni hojjetti tallee bulchinaa galtee isin hojjettiin garuu maal beektaa rakkin isaa biyyichi baadiyyaadha. Baadiyyaa keessaa baadiyyaa isa maal jedhan sitti maal taate bachoon koo iloo abbaa booraa biyyi koo magaalaa nama nagartuun. Manan keessa jiru immoo mana kutaa tokko keessa itummoo waanuma sammuu kee immoo bareechu ta'ee jiraatee olii gassosochootee waa tokko gootee dandeesse sirrii. Mana kutaa tokko keessa guyyaa guutuu mana hidhaa shaayii hidhattee dhuguu hin dandeessu almost fagoodha. Raayidii moo maal jedhama hubarii waammachuu hin danda'u. Hin beeku akkaataa isaa. Ganaa namatti dawwalee dhaqee maakiyaatoo dhuguudhaaf nama dhufee konkolaataa naa erga. Kana keessatti guyyaa tokko maaliin ta'e beektaa asli? Googilii gaafan godhu googil irratti Starbucks daqiiqaa ja'a moo torbanaan jedha. Bakka daqiiqaa ja'a taanaan baay'ee dhiyoodha. Maaliifan kee hin deemudhee nan deema lakkaa daqiiqaa ja'an sun konkolaataadhaan malee lafa miti. Oh my God. Ilaali gudii bokkaan natti dhufe. Mana namaa immoo iddoo sana cufaa namaa dhattee nannu godhattee bokkaan maaloo bokkaan natti roobe yoo jette xiyyiitiidhaan sidhaa namni mana namaa dhaquu hin dandeessu. Nama hin beeku. Konkolaataa kana dhee dhaabsisee akka biyyaa maaloo na fuudhaan jedhu. Bokkaan roobuudhaaf gurraachessee yaa Rabbi. Achiin deebi'a. Maaliin godha? Bakka mee kunuu seenaadhaaf naa ta'a. Mee natti roobu bokkaan humti kun natti roobee nan laala jedhee dhuma caaluma deedeemi. Waaqa fagadatu guyyaa sana bokkaan natti roobne dhaqee maakiyaatoo dhuge achi taa'een amma galgalaatti eege. Amma isin hojiidhaa dhuftutti. Na fuuteechi bakka achiin jira dheenyi wajjin deemi. Maalillee yoo ta'e ati saba kee taatee namni ati amantee fuusii ati caakka sana keessa dhaqee bira gaafa naqee jedhu hojii torban tokkoof hojii dhiifteellee mana keessa teessee anyway ani miidiyaa mirgatii baasteedhaaf malee haasawuu hin barbaadu waan akkanaa ta'uus hin qabu bakka miidiyaa dhufuunis isheedhaaf qaanyiidha ani arrabsamees beekaa akkana suuraan koo gaggaragalees nan beekaa hattu naan jedhaniis nan beekaa maaloo naan jedhaniis nan beekaa ittiin beekan arrabsoo. Garuu ishee nama haaraa arrabsuudhaaf sammuun ishee dhukkubsata amma TikTok ko bakka uumu kooti wayisee qofa ta'e. Amma yoo yaaddu nama guyyaa tokko lamallee ta'u wajjin taa'ee haasa'ee akkaataan isiin qorattu kun ergama qabdi moo jaalala dubartii yoo akka malee nama jaalattellee hinaaffamma karaadha beektaa. Jaalala moo ergama qabdi sitti fakkaata? Akka yaada keetitti. Dhugaa suuf jennaan isheedha kan jalqabana barbaadee na argisi sooshaal miidiyaa kanarratti natti dawwaltee na bartee galeessa mana gurbaa sanaa galtee haasaa seenaa haasa'aa turtee waa qabdii kan jedhu shakkiin qaba. Dhugaa suuf jennaan egaa rabba beeku.
wanti isaan argin qabu maaliif jennaan asaasin enkalees galgala eggi asufne booddee mana unit eggi asufne booddee deebinee immoo asuftee itti gurbaa waamii gurbaa gabaabdichi maqaa fadha'uun barbaanne dhageeffataa ture. Inni waamee gaafa dhufee jedhu seesaa hojii walitti fiddelaan akkan waan horii mootummaa fuudhee bade akkan lafa mootummaa fuudhee bade akka mootummaa kana jibbitu ilaali siyaasaan illee waliin galluunaan jetti dhugaa sabab jennaani annama siyaasaa miti intilisi kabajeeruma kanan wajjin ta'aa ture ala sanas ala dhufte koo akka mootummaa kanaa homtuu akkan jirre biyyi kun akkana jijjiirameera mootummaan kun biyya kana jijjiireera naan jechaa turte akka sammuun keenya tokko ta'uudhaaf. Aleessa garuu dhuftee siyaasaan waliin galluu turre annama akkanaati annama akka sanaati jettee aasaa biraa moo jiraa kennaa turte ajandaa taateef jiraafis ana baay'ee na gaddisiiste wallaahi an dhiira maallee taanaan dhiirri intura malee boorgaa birraanfatame jedhu ani kottu natti yeroo jennaan dubaran namoon maaliif iyyuu iseedhaaf garuu sammuu dhiiraa keessa kana dhagahaa namni si bira dhabu baay'ee sodaachisaadha. Demmoo lakkaaseen faranjii wayii qopheeffatteetti. Isaayyuu limimidii qabdi badhi reessisuu kan irratti kun olama isa jetti bara gammaadhaan baana jetti afaan baatee nama 1800 irratti. Ilaaligaa akkam nama ati sammuu qabdu nama biyya kee Eertiraas haa ta'u Itoophiyaas haa ta'u dawwaltee poolisiitti hiisistee amma waan akkuma na hidhaa jiru ani koo kanan nahee nama akkana na godhee mana keessa taa'een qoy na eegaa jedheen poolisiitti dawwalee jetti achi poolisiin gaafa dhufee jedhu na ajjeesuuf jettee jedheen qabsiiseenii jetti. Ilaal ijoollee miskiina waan beekne nama keenya abashaa wayii arganna jedhanii taasisuudhaaf dhaqu malee amma waa gochuu hin dandeessu Ameerikaa keessatti. Attee hiisifte akkanan godhee gaafa sheennaan jettu kanaan koo achi paaralaayizii na ta'een yaa rabbi kan koo muburii laata dee maal sanatti dhufaa jiru achi guyyaa 3-4 hin turre daqiiqaa walakkaa qulfii koo fuutee deemte jettee poolisiin sitti waamaa naan jette. Ya Allah bakka dubbiin baddeetti eessan gana maalan godha an nama meeqa oromoo meeqatu na beeka nama meeqatu natti bilbila haasa'uu hin danda'u bilbila. Anaa nama baay'een na gaafataa ture bar Minisoota haa dhufu DC haa dhufu lakkoofsi isaan dhugan likkuma hin qaban likki hin qaban fuula keetirraa waan natti tolaan hin jirre nam tokko sitti hin himne galaas. Asli bakka wanti kun ta'eera eggii ta'ee booddee maaliif akkas wal goona maaliif as dhuftee haakimii sarjaan ammoo ofiin jetti sarjaanii miti ani kun maaliif akka isheen mataa ishee guddisu na dhiba maal godhaaf sobni soba biyya namaan jirre kan isheen haasoftu gargaarte maal fayyadama miidiyaa kanarratti dhufanii akkana haati warraa kee baatee akkasina godhe sana dammoo koo wanti qabatamaa an godheen homtuu tokko hin jiru si miidheeraa jennaan nammiinee jette akkuma kanaaf tiiktokariidhaaf yuutuubiidhaaf maqaa baaste malee ana waan namii dhun qabu isheedhaaf garuu maatiin seen laalu maal goota kana keessa maal si fayyadaan jedheen afaan oromootiin galgala maal balleessinaan jette I think feemasii ta'us barbaaddeetti natti fakkaata. Haasa'an beektu moo bara? I don't know wallahi alhamdulillah du'aayin arabooti biyya sana na baasee raaboftaa koo asitti wanti dhufe yoo dhufee jedhe xabaqaan qaba nama naasa'uun qaba maatiin qaba nama dhaqee naafalmuun qaba achitti al tokko hidhattee jennaan eenyu garagalee ilaala namoonni keenya achi jiran yookiin xabaqaasii bitu yookiin aggeetti rakkina meeqa keessa galte booddee kan dhaga'amu namni dhese dhaga'us hin jiru. Baadiyyaa isa baadiyyaa gurraachaan bokkaan ganama jalqabee halkan guutuu roobaa bulee lafa akkanaatiin konkolaataan hin jiru oofuu hin danda'u waan maddeellee kottuu rakkina akkanaa keessa hin jira jedhee eerpoortii gaafa deemu koo gurbaa tokkotti dawwalee maaloo raayidii na waamuu dandeessaa hin jedheen eessa barbaadan naan jedhe iddoo kanaa kana dhooqa ishee qofa naa ergi naan jedhe ani isas hin beeku namni namaa ordarii gochuu isaas hin beekuun. Achi orderii naa godhee silkii naa ergee an nama meeqan qarqaara biyya koo keessatti asitti nama meeqan eerpoortii hidhaa jiran namni unkaan nama deemuu danda'u nama maa gochuu danda'u taaksii naa ergee eeggadhee aduu keessa taa'ee makiinaan dhufeera gaafa naan jedhu dhaqee argee mi'a kootti fe'adheen bakka jedheen ba'e. Ituun ala sana akkaataa kanaan hin deemne ammarraatti bakka rakkina guddaa keessa hin jiran. Mana hidhaa galeera silaama wuna
Essa bade gurbaan kun jetta malee meenu barbaada te video jetta malee namni si dhaga'u hin jiru. Faranjiin afaan Oromoo nageessu. Dhugaa rabbi hin jiru. Itu astee. Wallahi baga rabbi si baase. Dhugaa rabbi baga rabbi si baase baga rabbi nagaan si galcha biyya keetti. Dhuguma rabbiitti nama gaddisiisa wanti gochi hojjetame nama gaddisiisa. Waan ilmoo namaati irratti goramuu miti wanti siin raawwatte keessummaa bara. Osoo nama waliin ture taate biyya san nama jiraatu taate illee tuttura keessa wal lolanii homaa rakkoo miti jaarsaaf jaartii waluma lolaa waliitisuun wal miidhuun hin danda'amu. Keessummaa nama isii amanee biyya biraatirraa isitti dhaqe biyyarraa itti dhaqe nama biyya hin beekne lafa hin beekne nama hin beekne. Ani yeroo jalqabaatiif jaarsaaf jaartii wal lolu firiyyaaf firiyyaa wal lolu dhagaa yeroo jalqabaatiif dhagee gocha akkanaa suukaneessaa dhugarbi. Osoo si ta'uu baatte barra amma fakkeenya osoo nama biraa taate nama Ingiliffa hin beekne maallaqa hin qabne taf jedhee namni hedduun hin beekne taate bakka yookiin keessatti shamaa yookiin immoo achumatti akka gaafa lubbuun isaa keessaa baatee geeffattee gad darbituuti manatti hiitee itti taphatti jechuudha. Isa dhugaa isa bakka faayinaalii kan sammuun koo rukutame an dhiira naaf ajajamuun barbaadaa naan jette. Maal jechuudha giiftii koo wal ajajaa jiraanna malee akkam namni tokko ajajamaa taa'ee taa'uu danda'a. Adaraa eenyu wajjin akka haasa'aa jirtu beektaa ani Mansuurii miin jedheen jireenya sana keessa nama jiruudhaami nama yookiin carraa wayii hin qabne bakka taa'i ka'i jechaa nama ajajdu miti akkamiin akkas ta'uu danda'a. Maal taate lakkii dhiisi waan akkana sin nageessu. Egaa nan sodaadhan poolisiitti dawwala maka. Wajjo cinqii keessa ture asli batalee gaaf tokko gaafati galtee hin tine jechaa turte sana. Gaaf san fuulli kee baay'ee yaaddaa ture bar. Maal goota gaa of shawwadaan jira dhaga. Fuula gurraachessinaan sitti waamama. Ammas dubbinnaa sirreeffadhee waa tokko godhutti homaa gochuu hin dandeenyeen ture. Wanti guddaan rabbiin nagaadhaan biyya sana keessaa na baasee na dhufna fiduun du'aa haadha kootiin naa qaqqabe bara. Du'aa nama salaata kootu naa dhufe malee kunituu hin jiraanne badeen ture sila. Yookiin amma wanaan wayi maneedhaa keessa hin jiraa yookiin waa tokko na gootetti. Amma booda illee hamtuun sin arguus rabbi umrii si haadha irratti hamtuu rabbi irraa. Maal taateeti? Dogoggora akka kanaa keessas lammatan seenu yoo matee jedhes immoo egaa asli haadha warraa malee silaachuun ulfaataadha. Namni si bira jiraachuu malee ulfaataadha annis egaa rabbiin immoo nama amma yaaddoon keenya sanii barsiisii umrii kana guutuu singilummaan ture taraa duraatiin muudannoon akkana dhaqqabee amma dubartii hunda isimasitti fakkaatee wayi akka dhaabbattee haftaa ka jedhu yaaddoo keessa galaarra bara. Shariin kee maal amma waa'ee fuudha kanarratti. Baay'ee natti ulfaata amma kana keessatti amma waan akkanaa yaaduun bakka hunduyyuu waan poolisiinitti waa humnatti fakkaata. Ani gaafani achi waan hunda sirreessee bakka smartii wayii dhufee diisii seenee jedhu gurbaa deelpii siilii wajjin walii haasa'an ture. Inni dhufee eerpoortiidhaan na fuudhee itti nime warqina akkanaan qabaa maal ta'uu hin danda'a yookiin asumaan ganama deebi'ee biyyatti galaan jedheen dhiisi lakkee wanta akkanaan jiru naan jedhe. Ati fuudhaan hin dhufnee waa biraatiin hin dhufnee kan dhufte inviteeshinii yoo namni si erge sikkoo asli. Injiin biyya kanaa imbaasiin biyya Ameerikaa eenyummaa kee baree inviteeshiniin kaampaanii meeqarraa ergame namni meeqa viizaa argataan jiru. Eenyummaa kee argee gaafa jedhee jedhu kan inni inviteeshinii sana sarkaa fuudhee immoo ilaaleesii kennu malee inviteeshinii qofaan immoo viizaan eessaa argamu. Hin argamu dhugaadha. Kana keessatti jennaan laakkii waa tokko yaaddeenii wanti dhufu wanti dhufu jiraannaan immoo hin sirreessinaa naan jedhe. Rabbii na qarqaaruu nama sooressa nama duruu beekuun argadhe. Sitti ni madde jennaan aluma sana fuudhee innis tabaqaa bira na geessee hin haasofsiisneeni waa tokkitti bilbilaan illee bilbiltee. Si arrabsitee waa tokko si goote taanaan bilbila seerii kardii guddu qofa godhi natti kenni seera duraan dhaabaan farankaa tokko hin barbaadu naan jedhe rakkina kootti mee sooshaal miidiyaa kootti agarsiisee akkana hin ta'e gaafan jedhuun himata natti dhiyeessaa naan jedhe. Yaa Rabbi ammas immoo dhufee rakkina biraa moo nama keessa namatti humu yaa Rabbi gooftaa fatanaa maalii keessan garee baranan jedhe. Anumaan barbaadu
ammuman takka sammuu gosa sirraa'ee biyya kanaa ba'utti waan gochuu dandeessi kanan barbaaduun jedheen tasumaas gochuu dandeessu naan jedhe. Bakka achi bira konfidensiidhaan hin deemu. Baga Rabbi nagaan si baase dhugaa Rabbi baga nagaan biyya bakka itti galte abbo. Baga Rabbi nagaan si baase. Maal barbaada asliiko kun Rabbiin nagalateeffadha rakkinan keessa ba'e cinqiin keessa ture. Allahu akbar. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa Rabbi dhugaa. Homaa miti hundaafuu alaas ta'u. Gaafa dura ji'a torbaadhaati Mansuur si bilbilee. Isumaaf obboleessa kiyyaa bilbilee baay'ee. Mansuur boroo biyya ifaara kottu jedhena. Akkuma qalli jireen dhuguma. Eerpoortii dhufee nafaana gad dhufee mana keenya dhufee na wajjin marqa nyaateetti mana ofiitti jedhe. Akkasuma wal argina Mansuur san caalaa wal argina garuu. Mansuur amma ilaa gorsa takka amma as biratti asliin bakka jirutti Naasir bakka jirutti Oromoon bakka jirtutti wanti as himu Mansuur waa asirra deemu maran beektaa. Yoo si tuqan akka Oromoo si tuqanii waa'ee dubartii atamma wajjin wal fuutee wal hitte kanaanti si galee jarri gaafa Ameerikaa seentirraa propaganda si oofanii Abiyyi ምንድነው ቪዛ ባንድ ቀን ያገኙ ማል ከጀለኒፍ ወማ አብይ አህመድ ኦሮሞ ታይፍ ዋናት ኦሮሞ ታቴፍ ወልስ ፊደኒ ሲዲቱፍ ሲያሸማቀቁፍ ኦሮሞቲን አሸማቀቁፍ ወንቲያት ጎቴ ወንቲያ አደመና ከንኪዮሊ ወደቢያት ቀብዱ جالل الكبد سوق أنفاق السنيد أنا اللي أصل اللي ناصر اللي أرمو قاول اللي نقلش جرو إنسان إسيم منا كي ندفو قافة دنديت منا أصلي منا قد تقبل أصلي أنا اللي سلم فرسا ورنون أكتيفيزم مان أنقفنا مراد ناصر اللي أنقفكي أكتيفيزم مان جمهورين جرانجو وكيف تفسان جرانجو so منا كنا مني أرمو أصو جرو أتلي منا نما خنيني ديمو إيس I know you only say cancer which is good. You dance around can you garu hata o hadabu. Amuchati sana wanti aref in begule. Amansur be hamale sim muchatin beg. Mana nama Oromo rufto mana asliti yoki mana kiyat yoki mana nasriti yoki mana Muhammad Al Jazeera tu maaf jijikiya afan Oromo ben ata tu kam Oromo qabd jiji mana isima fintali mana akkana da tesi matu zandetu malif mana dina da tesi himat ke jaruna nam uya amalle si ditu gada bette am chagur bet honye no mawra ma jere venga jefa wallahi billah muqattana ko jarti de dini elu ran do garu yo atin to kona etin to kono want isin no ars de mali at elma Oromo to patate isin an tala Oromo sinjette Greensboro North Carolina ana to be mato 20 kilometer mile no namno ka Charles North Carolina bile akisi vidde bi adna man bene Oromo ninjertu mar injertu Oromo yo jiratele chachar du taji akisi vidde police siyama mal siyama mana badano mal isin kesuma kana godu akira darbite ratte media abasharat inni birrin qabu inni oban qabu ana tule birri yo qabachu baade namni kun bi ofisi namaka baja qabu nama kafana barida uffate nama makina barida uf nama Oromo disi amara tamsalati te shitto akka isaati dibata shitto afuri shari namni dibatu jalqabe sirran jalqabe so yo isin achisi fidde akka ilma Oromo tokkotti sarees goote isin sarees godhufta baguma funyaan keessa dhiitte ijattuftee biraagal dhiira kaawwan dhiira Oromoo achiteettee distii miicaa nadhiinii ergamaat mana baaburaa dhaqaa baabura daasisaa galtuuf misaalee guddaa taate jannaana baay'ee sangoota dhiittee biraagaluun Ameerikaan sodaachifte isin achi woxii si hojjisiif tokko mana keessatti gara diis godhatu በጣም ባለጌ ሴት ናት እኔ አሁን ዋን mana kiyya dubbadhu akka mana kiyya isin itti dhiite san asitti dhiituun maaf isin barbaachisu bakka akkasiitu yaa bakkeen kun bakka akkasii garuu እኔ ቤት ትገረፋለች እኔ ትገረፋለሁ ግርዛት አለ ዳለቻ ጎዲስ እኔም በርባችሱ ኢንጋ አይነት ስለዚህ ቻትሩት ይዩጋ ኢንጋ ኤጋ ወንቲ ጉዳን ኢላ ዳለቻ አኒ ዶጎጎሬ ጀዴ ፍረዱ ከሳ ቶኮ ጉርባነት ስለዋምቴ ጋፈ ዲሲቲ ጀሪሱን ነቲ ነሬቡ ራብነቲ ካሴ ጀቴ ኢሰቱ ቪዲዮ ወጀቴ መንሱሪ ማጡቅጠኒ ጀዴ ነመሲ ፈልማጅሩ አቴ በናሱ ሚለቲ Yonasi. No. Bakka fete sen Mansur. Anam mela.
أنا بس يا ساتي متيجي كلنا الدلدلة على فرس بيكا نمني سبيكوتا نمني بمكان شتو فسيا قوم نجاري كان كيتيف جرينا كان كأنه اللي بيكون سبين يقولي وبلس كأنه سكوا بجيل هنا إنسان سهاليلا أم غربتشا فيه أك هنداتي تولك أمامني ور أمارا ور أبشا كوني أت أورومو تاتيف سيقولي شيامات أنت أبي يارل للاك فيزا يسته overnight إندي سينجراني أوروما شماغو فاغو في فيزا بداي إثيوبيا وستوكو بعد سلطان فيزا لا involve مارك أكمل ملهم أيتشالم ما يكلم بقعد invitation راس تلقول بقعد كهلك نو بقي جنسب بانكو سالنو كاغر موتات متشلو إثيوبيا أكلم زمبلو سوونا إننا يسول لنا سنتو جن وان ناو أنت لا ياتو كروبات مكنيات أورومو سلهم كنو ልጅቷንም አያቋትም ልጅቷንም ወደ ሚዲያ አምጥቶ እንድዘበራርቅ ያደረጉት አንተ ኦሮሞ ስለሆንክ ኦሮሞ የሚመታበት መንገድ ተፈልጎ የኦሮሞ ወንድ እንደዚህ ነው ምናምን ብሎ ለማሸማቀቅ ነው ከገባበት ቀን ነው ሞታ ቀራኒ ወደኒ ስላስ ታቦት ከሀገር ሰርቆ ወጣ ሰገጤ እንደባደብ ነው ያለ ቴክሳስናና እጅ ለእጅ እንቅጠም ማል ሲንጀር ይዋጣልን ማል ሲንጀር አይ እነዚህ ሰዎች ተስፋ የቆረጡ ሰዎች ናቸው ሀገራቸው መመለስ አይችሉም ሲገለይ አንተም ከጀርባ ያለው አሜሪካ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉ ቤት አሜሪካ ካሉ ደነዞች ይሻላል ያንተ ቤት እስኪ ካሜራውን ዞር አድርግልን አንዴ ከነከስ ነው ወጥተን ካሜራው ገገረገች ነው የምሬን ነው ማለት እነሱ እንዴት ነው ልጅቷ ራሷ እንደዚህ አይነት ሰው ቤት አስቀምጬ ወጥ ሰርቼ አሳያችሁ እና አሜሪካ አቆይ መንሱር አሜሪካ የሚቀርበትን ምክንያት ብቻ ነገር እንደዚህ እየኖረ አሜሪካ እኮ ምድሯ በበረዶ የሰው ልጅ ጆሮ የሚበጠስበት የሰው አፍንጫ የሚበጠስበት ሀገር በቴክኖሎጂ የተስተካከለች እንጂ ለደሃ ምትሆን ሀገር አይደለችም መንሱር ደግሞ በሀገሩ እንደ አንድ ባለሀብት የሚኖር ዜጋ ስለሆነ አያስፈልገውም ለሌሎቻችሁም ትምህርት ሆኗል which is good congratulations መንሱር you won ገሩ አካ ኦሮሞ ተቆጥት ከራስ ያሳት ይውላል አማ መንሱር ማና አማራ ሴኔ ኦሮሞ ነረፈኔ ብራቤ ኦሮሞ ወንድም ይሁ ገብተን መንሱር ዳለቻምት መንሱር አስሊምት መንሱር ናስር አኖሌምቲ መንሱር አያና ምቲ አፋን ሲያሳት እንጀራ ከነው ሊንቱበቴ በው እንደንደው ኢንስቴና ፌመሲ ወሪ ፌመሲ ወል በርባዳ መነ ፌመሲ ቀብደመለ ጀርኩን ከበጃሲን ቀበኒ ሀደው ሶ ሙጨቲንቱ ዋ ወይስ ጎሲፍቲ ወላሂ ቢላሂ ወሩ መከናቱ ቪዲዮ ስረድ ለጋ ኦሌ ስራ ፈርሳ ኦለ መንሱር أمو كفتني اللي سر اللو لبي سر اللين كان أكمل كوب سر خالو كذا شكله وانتي أم منو سر خاني ما أنا موانم مكتوجرا اليوم روان لا لطانا كرا سياساتين إذا سياساتين لا منصور الرو وانتي كاني وان أورمو تيف وان أورمو تيف وانتي جرو مال سين دادي فتني أبي داو سين دادي فتني أونك سوبلانو أورمو سوبلانو أراد شامارا ردبن منصور أثار راينو كنا سينجرن ولك أبني كوري دارسي يقولي أسين الله سان أورومو أشماغو فدان أورومو مغاقبو فداني غافو متاك غسي كبسيسان أورومو متاك كبسيسارا سو أتامو انتسي براهم كتمالي من ورار ربا إن فيجيني فولورو غدا قبدا من غدا قبدا أكو مكارا بونتيت أوف جيجيما كان كتيتيت دلد دوساني دلقي يسغر غار خار دي بيتي سركي بوتي كنا غوري من أمتا كنيني راوكي أنكر مسنجرا رام سبرا وقباتن دامت لا أنا فويت لله thank you ناصر أنا تورني أكمل نجارتني تودا بقرا بنجار سكال شبيه كذي ناكم itu waru re dala chadu fena soddalle awama emi da mayo sidabe akoromo ditille ak sodda ditille amma lille yadu madale wal kenne wal kabate rita mansuri yoba ena makena jarrikun yo barbadan ufitti furatani yo barbadan ufra ari ani yo jalatan ethiopia umma kenani fi yo jibbana siyas ni jara kana da mangalu ammo ka kana maralle na magodu wallala makena amma namtitti mantuni kalesa yo tirai to ati dubartilla atatu oromo rete tidaite isingaru oromumma len kabdu namumma len kabdu haya durumma dubartille namus ka kabdi beita ሴትነት መባል ነገር አለ ዋው ዋን ከበጃ dubartin kabdo yecha sanalle na makabomiti mali fete namni tokko ilma dhiiraa tokko
isi jaalate isi amane nama namatti dhufe tokko namni kabajaa karaa ittiin keessummeessu qabaa ture tokko lammaffaa biyya Ameerikaa keessatti illee namni hojiidhaan aga fedhe illee osoo kabiizii ta'uuti illee awwal shee jalqabayyuu isheen dubartii akkas safuu qabduu fi maalummaa dhiiraa maalummaa laayifii nama beeku osoo taate boqonnaa fudhattee si eeguu qabdi malee yeroo ati turuftu sanayyuu ቢያንስ የዓመት ወይም የዓመት አይደለም የወር አይደለም ቢያንስ 15 ቀን የሳምንት እረፍት ወስዳ አንተ መጠበቅ ነበረባት ሲገለ ከነዩ ጎቹ ለመንደንደ ነና መዲረ ፊዴ ገልገለ ቆፎ ፊት ገለ ገና በገረ ደለጋው ፊዴሙ ነማ ላይፍ ማለከተ ዲር ዱበርቲ ማለከ በርባዱ ዱበርቲ ዲር ማለከ በርባዱ ነማ ወሊ መሸነኑ ማለከተ ነማ ቤግ ነጀ ተራሰውና ሲገለ ላይፍ ነው ማለከተ ይሸራፍ ለመንገሊኒ ወሰመተ እየሙ ከከሌሰ ፎሎን ስቲል ነው 4000 ሰው ነው ያላት 4000 ነው 5000 ሰው ነው ያላት ሰኑ አጋ አጀንዳ ሲቆረጠች ነምኒ ጉያ ተከገዲ በሄ ሶሻል ሚዲያ ረዱ በቴምቤኔ ዋይ ሚዲያ ቦስ ዋይ ሚዲያ ዱበቴ እምቤክኔ ሀር ለገና መንሱር ነመ ፎሎ ሚሊዮን ተቆጥቋ ጃቀቡ ወላል ከጀቴ ዲዴ ዱፍቴ ሚዲያ ረቱ አንጅሩ ዝርግፍ ጉያ አሰው ፊል ሰሉ ገራ ሀበሻ ብረት ሰኑ ቁበ ቀብዲ ሸለንጀ ቻዳ akka gaaf ati dhaqxee irraa jarri kun ajandaa si godhatanii yoo barbaadan baala gizee yoo barbaadan baala taraa yookaan bilisiginnaa yookaan maali jedhanii ganama galgala waa'ee kee akka odeessaa turan quba qabdinni beeki jarri isheen itti dhaqxee itti dubbatte kunillee namoota jibbaa Oromoo baay'ee Amaarኛ ማውራት እርድና አይደለም ገብቷል ኖርማል ነው ቋንቋ ነው እዚህ ለግዳ አማራ አማራ አሰፍቴ አማራ ታሰፍቴ ከማንም አትበልጥም ተራ ሰው ናት ምክንያቱም የአስተሳሰብ ደሃ ናት ምን ያህል ገንዘብ ቢኖራትም እንኳን ማለት ነው ሲቀጥል ለምን ጋር አሜሪካ ጅራቱ ቢያንስ እኮ በአስተሳሰብ መለወጥ አለበት አኩ በጋፍ ቢያባኒ ዘንሰሙ ኦኬ ከበተኒ ደሙ ፋይዳ ተከለከው ከናፍ ሲጀመር አትመጠነ ነመሲመዳሉ ይምት አቲ ንብረት ለመጉዳን ነመጃባኪነ ነመጃለን ነመከበይ በለኝ ይፈማ ሲሪቲ አፋኒ ስቆሌ ይፈማ ነወፍት ናስር አታዩ ቤካ ኦሮሞቲ መንሱር ጀማል እዚህ 3000 ምናምን ሰው ባለበት ቦታ የትዳር የጋብቻችሁን ወረቀት ለአስሊ ልከህለት አስሊ ሄዶ እንዲያገባት ብትፈቅድ ደስ አስሊ አንዴ ሚውትን ክፈት ዶክተር አስሊ እኔ አገባታለሁ ብሏል አረዲ መንሱር እንደ ቀላል ጉዳይ አሁን ቢየገልተኒ ወላሂ ቢላህ ለዲፍቱን እንዲፍ ነው በር ንወንት ዝረካኒ አከ ኦሮሞት አከ ጎሳቲ አከ ኢልማ ጎሳቲ ዋንተፍ አጥቂፍቱ ላይ ሲኒ ማለት ሀገዋን ሲያጀፍቴት ነመጉማ ደሲን ፖሊሲ ሲሆን ረቢ ሰባት ፈለ والله no wante jenjete police in America go wabar police America yetun finna abban kam ne harjalla be gadikala abban kam du facebook akiperi siku fuzega batay sinde nagar skitara achit tin badda sigale mal ballisite mal gotef abba manas wora detes vidyachu wotisu jisisu mudina sergatu ak inashe abbuti wora America jirtu tazambili ba